irratti networkii ta'uu illee mala. So bakki nuti jennu kun amma bakka tulluuwwan jiranii, tulluuwwan agartee amma naannoo Finfinnee jiran kun kanneen akka Erar jennu, Tulluu Diimtuu jennu, kunoo Gorfoo jennu, Inxooxxoo jennu, Maarree jennu kun bakkuma bakkatti nurratti diigamaa jigaa jiran. Jigaa jiranii, ka jigaa jiran kun ammoo beektaa namni mala jiruu godhate jechuudha. Ittiin jiraachuuf jechuudha. Ittiin jiraachuuf. San guutee ittiin jiraachuuf. San jigsee dhagaa gurguree, biyyee gurguree ittiin jiraachuuf jecha. Ittiin jiraachuuf mala jiruu godhatee namni tulluu jigsa jechuudha. Kan dhalooti eegee eegsisee kunuunsee har'aan gaheetu bara kee keessa jigaa jiraa jechuudha. Bara kee keessa tulluun jigaa jira jechuudha. Malkaan balfaan guutamaa jira jechuudha. Tulluun bakka irreessaati. Malkaan bakka irreessaati. Bakka agartee safuuti. Sakriide bakka ulfooti. Malkaa hundatu bakka ulfooti jechaan jiru. Tulluu hundatu bakka ulfooti jechaan jiru. Akkanaa hoodha. Ammoo barootaaf kan akkanaan maqaan moggaatee agartee eegamaa kunuunfamaa turteetu bara keessan keessa akkasiin hormi irratti waan ijaaru ijaaraa, irratti abbaatti ta'a, irratti maqaa haaraa moggaasaatu ija kee duratti dhaalaa jiraa jechuudha. Kanaaf bakki aadaa Oromoo keessatti akkaataa agartee hoodaan amantaatiin belief system ka jennu sanyiin jechuu iddoo guddaa qaba. Ammoo bakki gurguddoon kun tulluuwwan arginu kun dominant space ka ta'an dhuftee jirri gajii mareet ka jettu kana jechuudha. Gajii mareet jechuun dominant space ka jennuun kun bakka strategic ta'an agartee bakka tarsiimoo irra dhaabattee bakka bakkatti ittiin qolachuu dandeessu. Agartee militarii kan kunoo humna waraanaa buufata waraanaa irra godhattee achirratti siidaa ijaarrattee achirratti galma ijaarrattee kan ittiin nu cabsaa fi ammoo ittiin ari'achaa turte kana jechuudha. Kunoo akka fakkeenyaatti gara Inxooxxoo fa'aa kaasuu dandeenya. So kanaaf bakki iddoo guddaa qaba. Seenaa Oromoo keessatti, aadaa Oromoo keessatti, akka ilaalcha Oromoottis bakki iddoo guddaa qaba. Place ka jennu kun jechuudha. Space to place ta'a. Space to place ta'a jechuun spacein bakkuma callisee jiru kana yoo jenne yaadrimee kana irratti akkasiin hiikuu irratti yoo olii galle bakka miili namaa gahe, bakka itti hoodaan itti dhibaayyuu maalinni meedhichatti hidhachuutiin akkasila jenne, miiloorra dhaabuutiin akkasila jenne, daraara jahannaquutiin akkasila jenne, maqaa moggaasuutiin akkasila jenne. Ammoo mannaa'uutiin, horoomsuutiin, irra qotuutiin, agabuu baasuutiin lafa kana, irra bobbaasuutiin, irra obaasuutiin akkasitti lafee isaatiin, dhiiga isaatiin agartee tiksee kunuunsee dhalootatti dabarse kana jechuudha. Bakki nuti agarru kun bakka kanatti walitti idaamee Oromiyaa taasisaa quba qabaadhu. Isa kana har'a qorqorroo irratti ijaartee abbumti feete akka qircaa kutteetu agartee magariisa diimaa keelloo kanaan qorqorroo dibdeetu akkasumaan irratti kaateetu abbaa taati jechuudha. Akkasuma burqaa keenya akka kana tulluun keenya agartee bakki itti ejersirra dhaabbatu, muki araaraarra dhaabbatu kutteetu achirratti waan ijaarti jechuudha. Bakka kana gajii mareet jetteetu qabatti jechuudha. Akkasumatti siin dhiibdee utuu ati jirtu siin dhaaltee jechuudha. Kanaaf bakkeewwan kee kana kaakileen abaabileen kee agartee tiksanii kunuunsanii siin ga'an akka qaroo ija keetiitti eeggachuu qabdaa, dhaloota dhaalchisuu qabdaadha ka jechaa jiru. Kunuunsuu qabdaadha. Kan namaa dhiibi jechaa hin jiru. Namatti bobba'i, namatti duuli jechaa hin jiru. Mirga namaa sarbi jechaa hin jiru. Ka jechaa jirru maal? Waan beeknurra kan kee eeggadhu, kan kee dhaalii, ammoo ittiin caalii yookaan ittiin qixxaadhu, ammoo dirqama qabdaati. Dhaloota dhuftutti ammoo dhaalchisii, dhaloota dhuftu immoo caalchisii.
eegii kunuunsiitii dabarsiidha. Bara kee keessa maaliif tulluun gorfoo jiga? Bara kee keessa maaliifitu tulluu diimtuun jiga? Bara kee keessa maaliifitu bosati itti maaliif salphata? Maaliif diisekreetir ta'a yookaan ammoo maaliifitu balfi malkaawwan naannoo jiranitti tulluuwwan naannoo jiranitti maaliif balfi gatama? Maaliif eeddee kunuunsitee tiksitee itti irreeffattee dhalootaan hin geessuudha. Kanaaf waan si'ana deemaa jiru waan quba qabdanii agartee amantii garagaraa amantii kamuu jechuudha. Akka malee seer malee aad malee akkasumaan itti ba'anii bakka agartee dhiigaan lafeetiin horoomee fi oromoomee bakka agartee akkasumaan otoo hin taane tikfamee as gahee deebiftee eeguun misoomsuun tiksuutii fi dhaloota dhaalchisuun dirqama keeti jechuudha. Wanni barreessinu barreessitoonni falaasonni qorattoonni akkasumatti qilleensa irratti hin taatu beektaa. Lafa miila keetiin gad dhaabbattu qabaachuu qabda. Waaqayyuu galata jechuuf waaqaafuu galata galchuutiif miila keetiin bakka gad dhaabbattu qabaachuu qabda. Biyyaaf kafalmitus taatu. Agartee mirga nam tokkees taatu kan waloo falmuutiif bakka miila keetiin gad dhaabbattu qabaachuu qabda. Bakka akkasuma akkasumiti walii gallaa akkasi bakka miila keetiin gad dhaabbattu qabaachuu qabda. Miila keetiin ispeesii naannoo kee jiru jechuu naannoo kee akka nam tokkotti gad yeroo dhaabbattu miila lamaan bakka gad dhaabbattu qabaachuu qabda. Kun kooti jechuu danda'uu qabda jechuudha. Saniif ammoo mirkaneeffachuu shuur ta'uu danda'uu qabda jechuudha. Sun keeti ta'u kun keeti okay kun keeti okay jechuuf mirkaneeffachuu danda'uu qabda jechuudha. Yoo humni kan kooti kan keemmoo kee ta'uu ni mari'anna jedhu dhufu waan jettu situ beeka. Ransii deebi'a. Kan kooti kan keemmoo kee ta'uu ni mari'annaa yeroo humni siin jedhu dhufu yeroo sana waan jettu situ beeka. Kanaaf bakka miila lamaan gad dhaabbattee falmattu waan falmattu yoo jiraattu himattu waan himattu yoo jiraattu bor yoo ammoo agartee bakka jettuuf geessu kana waan qabattee addunyaatti gabbaatu bakka itti tolfattu bakka qabaachuu qabda jechuudha. Bakki kuni ammoo ida'ameetu Oromiyaa kan jettu kana taati jechaadha. Oromiyaa qabeenya kan waloo saan taati jechuudha. Laquba qabaadha. Sakana laale amma bakkeewwan nuti jennu kun sila maal jennu? Kun akka agartee itti akka aadaatti akka itti Oromoon horoomsu kun traditional resource land and the land resource management system akka duudhaatti akka aadaatti akka itti maayii ba'an kana akka itti dhimma oolan kana lafa jiru kana jechuudha. Lafa jiruu fi qabeenya lafarra jiru lafa keessa jiru akka aadaatti akka itti dhimma ba'an kana jechuudha. San beekuun dirqama taatii jechaadha. Qoqqoodeeti jechuudha. Kan itti qoodu kun maal? Kun bakka ulfooti jedha. Kun bakka seenaati jedha. Kun bakka dheedaati jedha. Kun bakka reeraati jedha. Kun bakka eelaati jedha. Kun bakka itti godaanan jedha. Yoo horsiisee bulaa ta'uu akkasiin itti jiraachaatu as gahee jechuudha. Inni kun lafumti akkasumaan bakkee arginu kun Oromiyaan balloodha. Gara guddaan agartee nama irra hin jiru. Kanaafuu kana bakka itti agartee daawwannaa turistiitiif kan ta'u kana naashinaal paarkii akka Qayisaa Arfaa jedhan san jechuudha. Okay? Kan godhan kun lafa agartee namatu lafa hin qabu malee lafti nama hin qabne hin jiru Oromiyaa keessa. Lafatu yoo nama dhabe malee namatu yoo lafa dhabe malee lafti nama hin qabne hin jiru. Lafi darbaan hafaan hin jiru jechaa tan jira beektaa. Lafti hamma barruu harkaallee hafaan hin jiru. Kakunnee akkasumaan laan hin jiru. Hin jiru. Har'arra teessee yoo murteessitu ati dantaa agartee dhaloota torba sichitti dhufuu irratti kuttaa murtaa siin jechaan jira. Akkasi. Dantaa faayidaa dhaloota torba sichi dhufuu irratti asirra teesseetu muramte jechaa jirta ati. Quba qabaadhu. Lafti hamma barruu harkaa geessu kanatti kuttee laattu hin jiru.
kuttee kalaattu yoo taate kan dhaloota dhuftuuti. Murtoo ati murteessitu bakka dhaloota torba sichitti dhuftuu taateeti. Kanaaf waan akka malee unjust waan ta'e waan karaa malee agartee wanni ati har'arra dhaabbattee murteessitu dantaa faayidaa dhaloota torba sichi dhuftuu irratti. Isa kana inni seera dhaloota torbaa yookaan immoo the 7 generations principle kan ilaalcha Oromootti kan jennu sun sani. Sila kaafnee irraami gadaa torba jenne dhaloota 40 jenne bara 40 agartee dhaloota torba jechuudha. Dhaloota torba waggaa 40 dhaloota torba waggaa 40 dhaloota torba waggaa 40 akkasittiinitu herregni isaa akkasi. Dhaloota torba waggaa 40 tokkoon isaa 40 dhalooti tokko waggaa 40 yoo eega jenne dhaloota torba waggaa 40 taa'eetu bara 280tti akkasiitiin darbee deemee qabata horomsa jenne. Kanaanitu nu gahe har'a kanaan asiin gahe dhiiga isaa lafee isaatiin akkasiin asiin gahe eegee eegsisee kunuunsee. Kanaaf bakka har'a alaabaan akkasumaan burqaa keenya irratti tulluu keenya irratti araddaa keenya irratti agartee alaabaan da'oo amantiitiin magariisi diimaa keelloon akkasumaan irratti marfamaa jirtu dhaabbachuu qabdi. Dhaabbachuu qabdi. Isa kana oddoo kee naannoo kee kabachiisuu irra dhaabbattee kun kooti jechuu yoo halkan dhaabanii bulan ganama kaatee buqqisuu seer malee waan taateef seera si gaafatu hin jiru jechuudha. Salphoon salphiftaa jechuudha. Halkan dukkanaan ji'aan yoo isheen ijaartee bultu ganama kaatee buqqiftee kun kooti araddaa abbaa kootiiti araddaa haadha kootiiti kooti jechuu danda'uu qabda jechuudha. Kun sululta qofa miti. Kun dukan qofa miti. Kun laga xaafoo qofa miti yookaan buraayyuu fi naannoo ishee qofa miti jechuudha. Guutummaa Oromiyaa keessatti kun hojjechuu qaba jechuudha. Laal kaleessa waggaa 4-5 dura dhiigi kee irratti dhangalaheetu burqaa agartee jilbeenfattee dhuddee dheebuu baateetu kunoo hiddaa fi baala mukaa nyaatteetu agartee ceesiftee sirna agartee nama nyaataa san kan waggaa 27 Oromoo salphise harka kee duwwaa onnatteetu booreetiin seexaatiin xiiqiitiin ariite ofirraa. Kanaaf situ hafe jechuudha. Waan feete gochuu dandeessa turtee jechuudha. Amaanaan moo laatte? Amaanaa laatte kana ammoo akkuma sila jedhe barreeffamaan agartee dhiiga keetiin ni facaafte male ni magarsite male hin kunuunsine bar hin haramne bar hin eegganne bar hin haammanne hin oomishanne bar facaaftee biraa galte. Kana beektaa? Akkasumaan facaaftee biraa galte. Kanaaf isa kana xumuratti gochuu isa hafe eeggachuu kunuunsuu halkanii guyyaa eeggachuu dirqama taati. Dirqami kun dirqama lammummaati. Dirqami kun dirqama namummaatis. Dirqama lammiitis. Dirqama dhalootaas irra jira jechuudha. Amaanaa itti gaafatamu guddaa ofitti fuute qeerroo. Kun adeemsa seenaa qabsoo Oromoo keessatti sirra geesse. Dhalootii dhufaa darba'u ammoo waggaa 40 isiniin jedhe naannoftu ergaa qaba. Amaanaa fudhata ofitti. Miishinii qaba dhalooti kamuu. Maccaaf Tuulamee yeroo isaatti sandura waggaa 1928 keessa akka lakkoofsa biyya kanaatti yookaan 35-36 isiniin jedhe waan Western Confederacy isinii himeen jira yaadattanii. Eegasii ammoo akkaataa Maccaaf Tuulamatti ka'e. Eegasii ammoo Rooma sana Karaayaaf Kaasaboo 1929 isiniin jedhe bara Haile Sillaasee. Eegasii ammoo kan Maccaaf Tuulama. Eegasii ammoo kan akkaataatti abaawoo yayyabame. Eegasii ammoo darbaa dhufee baroota 4 dura 5-6 dura jechuu isin geesse jechuudha. Kanaaf dhalooti dhufaa darbaan ergama yookaan ammoo kaawoo miishinii objektiivii agartee dhaloota dhuftuuf isa jiruuf afaan ta'u dhaloota dhuftuuf ammoo hegereen keenya jedhee dhaabbatee dhaloota dhuftuuf ammoo riqicha ta'u isa kana ofitti fudhattee beeki. Kanaaf wanni kaleessa waggaa 4-5 dura kaateef sun maalirraan geesse of gaafatta. Amma kuunaafee ija kee duratti yeroo lafti qircamtu bakki agartee gurguddoon
dominant space ka jennu kun gajii mareet jettee kan hormi qabattu burqaa kee kaleessa dhuddee ittiin qabsoofte har'a kaatee abbaatti taatu kun dhaabbachuu qaba. Kun jibba amantiis miti, jibba gosa kamiyyuu miti. Kun waanuma agartee Oromoo taasisuu fi Oromiyaa akka biyyaatti Oromoo immoo akka sabaatti mataa ol qabachiisee bor kan dhaloota dhaalchifnu yoo kana goone jechuudha. Bakka ka jennu kana bakka yaadrimee bakka jennu isinii himeen jira. San tolitti daamee Oromiyaadha. Oromiyaa eeguu, eegsisuu, kabajuu, kabachiisuutii fi dhaloota dhufuuf kunuunsitee dabarsuun dirqama kee taati jechuudha. Har'a kanuma si dhaamuu dhaafanii horaa bulaa yaada gaaffii qabdan waloo waliin asuma keessaan nuuf erguu dandeessanii yaada keessan immoo asirra kaa'uu dandeessan jechuudha. Akka kanaan fuulduratti waltajjiittis baasuudhaaf deemaa jirra. Namoota agartee walaloo dubbisan dhaadan recite godhan ijoollee qaqqaaliitu jiranii kan akka kunoo Mubaarak fa'aa kan akka kunoo Bal'inaa Jiraa fa'aa Lataa Qana'ii fa'aa akkuma beektan akkasuma barreeffamaanis qabannee waltajjiitti gabba'uudhaaf jirra. San obsaan nu eegdanii isinitti himna isin beeksifna. Ammatti gara hojiitti seenuudha jechuudha. Utuu mirga namaan tuqin utuu waa takka beektaa nami mana qabda yoo jette mana kee mana ofii kee dallaatti ijaarrachuutiif hayyama ollaa kee kottuu akka daangaa sitti hin dabarre jettee yoo beeksifte malee hayyama ollaa kee sin barbaachisu bara mana keetti dallaa ijaarrachuuf kun as kan kooti jechuuf kun achi immoo kan keeti jechuuf mana keetti dallaa ijaarrachuutiif akka bineensi sitti hin galle akka sareen agartee sin ciniinne mana keetti dallaa ijaarrattee of kabajuun mana kee nama kee kabachiisuun hayyama ollaa keetii sin barbaachisu. Hayyama eenyuyyuu sin barbaachisu. Mirga isaatti hin bu'in daangaa isaatti hin ce'in malee. Kanaaf Oromiyaan mana keeti. Oromoon nama keeti. Agartee kanaaf mana eegaan bara eega jette sareen jedhan san mana agartee mana badin eegan mana utuun badin eegan. Kanaaf akkuma sila jedhe hegereen keenya Oromiyaan haa dursitu akkasittiin Oromummaan haa lalisu walumaan nu haa jiraachisu akkasiin waan jirtu walii dhaamaa harka wal qabanneetu wal jabeessaa deemnaa kanuman jedha horaa bulaa deebana. Nagaya.